Mira maatii kiyyallee ilaalle yeroo sanitti haga sadarkaa uummaatti iyyallee dhukkubsatteera waantota ta'utti hin deemee ture. Ani isiniin jaaladha, isiniin kabajaa, hawaasan keessaa dhaladheen qaba. Hawaasni namni tokko gizee dogoggoree maatiitu lolataan, maatiitu gorfataa, maatiitu adabataa, maatiitu kaladdeeffataa. Maatii irraa dhaladheen qaba. Ammoo isaan badiin qaban maatiin suni tarii anaattu dogoggoree isaan dhossee rakkoo keessa jiru haalan ta'e waan na mudate shiraan itti xaxame waan narra garee narra gurmooyti akka naannootti narra taate hunda anaattu dhoksee wanti godhe malee isin uumaan taane sedha gaamaa kophaattiif ifbaase malee isinumaan goone hedduun isin jaaladhaa. Ani akkuma isin beektanii nama miti dhugaadha. Dogoggora bira takka kana dura hojjedhee jiraachuun mala. Ammoo abu 20-30tti yoo lakkooftan maatii kabajaa musliimaa maatii gartee daandii rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hordofurraa hin dhaladhe. Nama waan akkasitti isin yaadanii miti. Dhiifama naa godhaa isin jechuu jalqaba irratti laayifillee banuu barbaadeetu miidiyaa irraa illee gaaffii jechuun hin barbaada dhugaadha. Ifillee dhaggeeffachuun hin barbaada. Ani maatiin tiyya mira maatii kiyyallee ilaalle yeroo sanitti haga sadarkaa uummaatti iyyallee dhukkubsatteera waantota ta'utti hin deemee ture. Nama hin galchina warri mooditaraa pilees yoo dandeessan nama takkallee hin galchina. Na dhaggeeffadhaa malee gis takka. So jara keenya ani hedduun isin jaaladha. Amantaa kamiifillee kabajan qaba. Garuu an abu 20-30tti maatii musliimaa warra ashraful khalq anbiyaa irraa dhalateedha jechuun kiyya daandii isaanii hordofuu irraa hin dhaladhe warra amantii keessaa amantii jijjiirratettanii eeganirraa miti dhiifama kanatti mufatti kanatti aarte dhiifama namni ilma namaa ta'an amantiin musliimaa dogoggoran qabdu jalqabumarraa akkuma addunyaattu islaamni dogoggora qabaachuu ni mala ni mala. Anis san keessaa tokko ilma namaati waan hin ta'eef ilmi namaa kan hin dogoggorre hin jiru. Yeroo tokko tokko kophaa kan kee taatee waan yaadduu fi waan dhiistuun lafa itti ol ta'e dogoggoruu ni mala ta'ee sun sirriidha. Akkasitti akka naa hubattanii hin barbaada. Dogoggora hedduu hojjete keessa dogoggora nama hojjete kana hagaan lubbuudhaan lafa tanarra jiraadhee jiru waan hin dagadhuu miti akkasii naa hubadhaadha. Malee waan itti deebi'ee dogoggoruu miti. Amantii waan ittiin qoosanii miti. Lubbuu fiitii olii nin beekaa hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladha. Even isin warra funyoon shahaadaa laa ilaaha illallah kalima laa ilaaha illallah muhammad rasulullah waliin nu hiituu miti. Kabiraatiif illee kabajan qaba warra amantaa biraatiif illee jechuudha. So hagana dubbachuu akkaan qabu natti himamee ittiin dhufee isinitti dubbadhe. Ani hedduun isin jaaladha. Dhiifama naa godhaa. Wallaahi lubbuun tiyya haga fidaa isinii haa taatu isiniin joottiin jee isinii galaa mire. Beeku bichaa maal akkam isiniin jiru. Yeroo tokko tokko yaata ilma namaa waan ta'eef rabbiin jabaan naaf adiis du'aa qofa naa godhaa. Ani isiniin jaaladha. Isiniin kabajaa. Hawaasan keessaa dhaladheen qaba. Hawaasni namni tokko gizee dogoggoree maatiitu lolataan, maatiitu gorfataa, maatiitu adabataa, maatiitu kaladdeeffataa. Maatii irraa dhaladheen qaba. Ammoo isaan badiin qaban maatiin suni tarii anaattu dogoggoree isaan dhossee rakkoo keessa jiru haalan ta'e waan na mudate shiraan itti xaxame waan narra garee narra gurmooyti akka naannootti narra taate hunda anaattu dhoksee wanti godhe malee isin uumaan taane dhiifama naa godhaadha. Ulfaadha naa jiraadha. Isin kabajaa haasawaa isinitti dheeressu ani gifti illee barbaadan dhufne akkasii naa hubadhaadha. Hedduun isin jaaladha. Isin kabajaa. Yaa ilma namaa hunda gammachiisuu hin dandeessu. Tarii hunda mufachiisuu dandeessa malee
لما أنا ما عندي جمتشي سندان ديسو أنا لما تكو جمتشي سودا في اللي متخاني وان سنقولي حالا تان كيس توري خايسين دقا تورتا سنتو أكاون صدر كاسني ديمي جريني اللي وتي تو نقولي سقالي سنكال خيسانو دا بغنا جراتن اللي نمني وان صداتون كوني متاني سادو خصداتني جاني مري يون دو غروبات عندنا أكستنا هو دا أسمان أوبلسخي دبال خجيمة سنتبتة مواتير اللي بقى جمد ميا قالت رومي بقى جمد يشونين بربادا جيمة سن أنا مواتير مالي سيمتي يشونين بربادا أما بود بقى كاسين أنا قرتني بك خبجا في ناموس في شرفي في قتي على أكمل أني guyyaa tokkoof haga na beeytanii fi miidiyaa hawaasaa kanarratti na agartan keessatti takka maybe na agartanii hin beeytan waa'ee amantii keessatti gaaroominaan isaa ta'uu hammeenya maybe matuma kiyyaa fi amantiin ofii qabu amantii islaamaa amantii filatamtuu addunyaa kana hordofa malee amantiittis bu'ee yeroo hadiisa himus yeroo kana godhus na agartan an akka mataa kiyyatti amantii tana kabajan qaba. سيقولي من ما جيتي مثل ما تمخيها جيتي إسلام من جلك أو مرة أو هنكنا نقبل نمني إسلاما نما وان تف دوغورني ملاي نما دوغورسوني ملاي هون إف خنمو أنا عمتي فرنجين وري ربين غيرتك كادنيتي سمو فنف نبي خن أمانتي مسلمة مالكات خبجة كمية كقبض شارع أحارة warraguyyatti yeroo shan dhiqatee qulqullaa'u akka taate ni beekan bareechanii anaa miti jechuudha garuu yeroo tokko aarte wanta sirra ga'urraa kaatee waa dubbachuun ni mala an ilma namaati nama tokko amantii musliimaa bakka hin bu'u an ustaazaa miti barsiisaa miti anaa miti warri amantii musliimaa barsiifna garee shahadaati jaamuu bar ni dogoggoranii wallaahi laazim ni dogoggoranii maal siin jan baga deemtee deemsin jan خبرة مو يا ما قرأ من كنا خجل كبا من تناقص جات من بعدين تجلس جام فأقدر خنا في المينا ما ندو قرأ كلمة ما رأينا يرو خمور الموديل اللي خيرني أمنتي إسلام خيستي عليه مدي ملي دراسات أما يا متى سرّا وانتي جو خنا متكستنا هو ده أنا هدو دون سنجار ده سنكبا جبدي تياف ونر راهين دي فم سنجا فدا أنا المخيساني أو بلس خيساني يعني ما يصير تنيني خارج دوغور راديو سودان ديساني نام يسني أكبر بدني تأدب سودان ديساني أن أصو جتشنا منين ما نجوا مياه خيسة وانهم دان سولين جرنا جتنس كراتوما أمو أدت حواسين أكيسار لك حواسين في أورومو بها أوروميا هررجي وسولمان هررجي yoo sa'aan amma kan irratti ajandaa ta'uudha suyyoo badii ta'e dhifama ammoo hoggaanin hawaasa nama yooniin hawaasan keessaa dhalate hawaasa bu'uura amantii biyya kanaati warra qur'aana rabbi subhaan dalgadhaanin fi gadhaanin jiran waan irratti immoo isin hubattanii jirtanii dan ani mahal ci akkan sini mumbe garu hagaan isin jaarab isin kabaju akasuma amantii diya kabaju butta akkan qabu namni afaaniin dubbate rabbiin amantiin islaamaa waan hunda adda addaan keessa irraanfataan soo ramadaanni hin furamuu yette sigalee namni amantii keessaa jechaan bee akka itti deebi'uu qaba yette namni afaaniin jaartii ofii akka itti deeffatu qaba yette waan hunda perfect lafa keessa amantiin islaamni perfect miti perfect miti because anumaaf siitu islaama waan ta'eef kana laalaa jirtu and then islaamummaan garuu perfect dha seeraa fi heeraan lafa kaa'amtee jirti waan ta'eef akkasitanaaf hubadhaa ani isinirra beekee miti badoo kiyyaa ati nama gorsaa guddaa fi yaadaa fi yoon an bilbila sirraa kaasuu dadhabe nama biraanatti ergitee na jajjabeessaa turte keessaa tokko asumaanis galateeffachuu barbaada obboleessa kiyya my brother from another mother thank you jechuu barbaada isin hundaan isin jaaladha indoom waan hammeenyaan na beektan
يقان مو رفش على النبيتان يقان مو جتشوت انتهان النبيتان خنا بودوني سنرا أرجودن ديسان وانغاري في خواجه ناموس شرف كسين ليقوان خنا ندرو اللي وانا قسم ده ما تتوبات الليمبان amantiin barsiisee isin jechuu baadde akka musliimatti akka amantii islaamatti amantii fi durus kabajaan qaba ammallee kabajaan qabaadha gara fuulduratti immoo hagaan durdaraniin gaarummaa ittiin hojjedha nama cimee ittiin jabaadha tokkummaa ittiin thank you manni kiyya tokkummaa ittiin labsa hawaasa kiyya kabaja maqaa hawaasa kiyya seenaa duudha achuudha hedduun isin kabaja isin jaaladha sababa keessaniin maqaa keessaniin lubbuun kiyya isiniif yoo fidaa taate nan qocha'u wallahi fedhii kiyyaaniin baan fedhii naa kiyyaan namni biraan ajibbu rakkoon irraan kan rakkoon qabu umaami haa duris na jaalatee hin beeku ana jibbu ani garuu dhiifamaan godhaaf warra shirana yaade hammeenya na yaade na hidhe karaa danda'u hundaan maallaqa invest godhe rakkoo sanarraan ga'e arbi jechaan dhiifama godhaaf akkuma kana dura illee beektan hammeenya akkasiin qabu afaaniin dubbadha malee garaa kiyya keessa hin jiru wallahi rabbina shaahida rabbi jechaan dhiifama godhaaf homaa takka barbaadeeti miti kuni amantiitii yaa na ajaja namoota gurguddaan na lole naafis tole karaa na deebisee na أنا ما تفلي أصلا تان أمانتي فيها في حواسن كسر لسفودودا أمتن الرجال 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 خنا بخوجهم كبار دانغا أمانتي فيها يو نيجي سنيولون رأي كمنجرو الدنيا سنجاردا نا خوجما نا ألفادا والله نا خوجما نا ألفادا برا وقادي دمي ساتي جرا بخيستي خيسنا جايبو دوغور هدول دغرغو دندا علمنا مادي دوغور أكنا غرو هنو جنني حقال بونجرو أكان اندغن يسواني سنيمو بربا جمو خنا مفتشي خاشرنا يادي خانت غرماي خمالك انبياء على خسانت غرماي درجات يندرا بلسي وامي كان غود سني ربي يچاني فما غدا بكو سامنتين اسلامات اكسجا اني علماء اي حديث سنيمو قيامت حقان ندغا مو فيلينغي متا خياتن اسمو فيا ناول فادا دين سنجاردا خياناتا اما حقان دنديت ميديا خنا رايل افقبو في تسقبوا دافني يالا يوم يدارنا نرجع اللي يو حالنا تروبات اللي نمني بربادن وفي كسان نجافة شو عندها أنا بيكسون عندي شو بريس كساني خايسين دعو خايسين فلولامو خايسين غرسو خايسين غرفامو خايسين إرجامو خايسين أججامو أكستنا هو ده مرتين ركعتي ركودا فوسو ركودا جامي ركودا نجالتو هدون دبرسه أمو تكان دبانة دينغان تلي عين دبانة جتشناماتي ديبي خانو بربادي تيمتي أمالي وني أدا نمني نهاتي يعني وني جونجرو نمد درجة جيسا متى في دندي جباتي جمي ركو هدو أبسي استراغل كله واحد دو قص دبري مقالة في النف أدامات نقص جراتو قصة توكو أنا نبيتني خنا بكستنا هو بدا akka Oromootti hunda keessan isiniin jaalladha isiniin kabaja akka Harargeetti immoo isin mataa biyya gubbaa jirtanii isinirraa hin darbe namni dura maatii ofirraa jaalala eegala maatii fi jaalatee ollaa itti aansa maatii fiitiif cinqamee ollaa itti aansa akkasitti akkanaa hubattanii barbaada namni nama arrabsee jechan taane nama tuqee kararraa simeessuu barbaada sheebii fi qotti